qeerroo jirtu jirra kunoo qeerroon bikka hundaa jira bikka hundattuu siidaa mililik nafxanyaa ka harka keenya harma keenya nu cure bakka arginetti jisuudhaaf qophii waan taane har'a siidaa tokko kan magaalaa Naayiroobii naannoo Islii Kaalifoorniyaa jedhamutti siidaa mililik ka dhaabbatee yeroo jisuuf deemaa irraa adda qeerroon kanaafuu qeerroo akkasii akka nu hordofta isiniin jenna siidaa mililik nama nyaata harka muraa fi harma muraa keenya adda jisuudhaaf siidaa bakka arginetti irmijaarra fudhachuudhaaf siidaa namticha kanaa namticha jazbaa harree furraa kana jisuudhaaf adda qophiidhaa itti deemu jira gara siidaa sanii deemnaa nu hordofaa isiniin jenna qeerroo. Down naftanya down naftanya down abdi ayyee ka siidaa kana kunoo amma bira geenyeerraa siidaa kana jisuudhaaf qophii alaabaa keenya akkana dhaabannee siidaa kana jisina jechuudha siidaa nama nyaata harka nu muraa ka harma keenya ilmaan keenya haadha keenya ilmaan keenya harka cire kanaafuu siidaa miliika magaalaa Naayiroobii bakka Islii jedhamu dhaabateeru kunoo adda jisuudhaaf qophoofnee jirra. Allahu akbar wazahaqa qul jaa alhaqu wazahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuuqa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kunoo siidaa nama nyaataa fi harka muraa jazbaa siidaa namticha nafxanyaa kan magaalaa Naayiroobii iddoo Islii jedhamu dhaabateeru jisineerra kunoo akka nu hordoftan jigeetiin jira akkam olta obboleessa kiyya nagaa har'aa bakka kanatti wanni ati asitti argamtee fi siidaa miniliki yookaan ka minilikiin fakkaatu Naayiroobii keessatti ka dhaabameeru tokko jisiteetiin asirratti argamtaa jechuudha. Kanaafuu siidaa kana jissuu keetiif maaltu si dhagahama? siidaa kana jissuu kiyyaa fi gammachuu hedduutu na dhagahe maaliif jennaani dhiinni Hacaaluu Hundeessaa wanni gajjigee fi sababa inni siidaa miliikii siidaa Haayile Sillaasee kana waan haasa'ee fi dhiinni isaa gajjigee dhiinni isaa akkana bade jechuun naftanyichi ilmi Minilikii Dr. Abiy sababa inni namtichi kun hattuudha farda Oromoo hati sababa inni Amaararraa harreen dhufe sababa inni jedheef jecha tana takkaa fi Hacaaluun ajjeefame jechuu kanaafuu kaayoo Hacaaluu ajjeefameef siidaa namticha kanaa siidaa namticha nama nyaata harka muraa harma muraa kana waan argeef bakka arginetti irmijaa akka irra fudhan akkuma qeerroon London itti qorteetiin gubbaa jissite nutis warri Naayiroobii bakka jirrutti siidaa namticha kanaa yoo argine kanaafuu muruu qabna maaliif kaayoo ilma obboleessa keenya kadhiin irra jigee fi kaayoo kana waan ta'eef kanaafuu siidaa namticha kana bakkuma argine irmijaa irra fudhachuu gammachuu guddatu na dhagaman. Amma fakkeenyaaf siidaa asii jissite jechuu London ittillee siidaa Haayile Sillaasee ka inni bara Itoophiyaa bulchaa ture sanii mootummaa Xaaliyaanii jala baqateetiin Ingiliiz dhaqee achitti ijaarate sanii qeerroon London achitti jalaa jissite jechuu kanaafuu warri Hararillee Harargee keessatti illee siidaa Minilikii ka dur ijaarameeru tokko jissan atilleen kunoo amma siidaa Naayiroobii keessatti tolfamteetu takka jissite kanaafuu amma siidaan tokko ka ummanni Oromoo itti gubachuu jiru jira eessa jira Finfinnee keessa magaalaa Finfinnee keessa jira jechuun dhuura Oromiyaa keessa sani akkasuun jiguuf maal godhuu qaba Oromoon jettee yaaddu? Oromoo wallahi silaa chaansiin engadda nu lufte gaafa Hacaaluu Hundeessaa silaa akka akkasitti dhowee bakka sani argame irmijaa irratti fudhachuu qaba ture garuu wanni laazima ta'e wanni irraa sababa reeffa Hacaaluu Hundeessaa dura reeffa kana kabajaadhaan geeggeeffanna jedhanii sababa saniif siidaan sun guyyaa isa oole jechuu kanaafuu nafxanyichi ammallee poolisootaan marsee eeguu jira qeerroo namni kun wanni dhiinni isaa gajjigeef sababa siidaa sanii waan ta'eef siidaa isa yoo dhiiga Hacaaluu kana bakkaan geenna ni deebinnaaf haluu baamnaan namni yoo jettan siidaan sun achi buqqa'uu qaba maaliif jennaan sababa siidaa sanii sababa namtichi hattuudha namtichi hattuu fardaatiin Minilik farda nu jalaa hate Haayile Sillaaseen jedheef sababa sanii waan ajjeefame jecha bu'aa inni du'eef kaayoo inni du'eef kana siidaan sun achii ka'uu qaba qeerroonillee walga'ii tokkoomii bikka takka bakka jiru dhooyeetiin magaalaa san keessa argamee siidaa san buqqisuu qaba haga siidaan sun achii buqqa'utti nutis duuti Hacaaluu nurraan bahu yaaddoo isaa nurraa hin bahu hedduu yaadda'u jirra haga siidaan sun achii ka'utti bakka qeerroon tokkoomee wal dhaga'ee tarsiimoodhaan masagamee siidaa san achii buqqisuu qaba jedhaan yaada kiyya.
Hayyoo obboleessa kiyya ammallee sanuma irratti fakkeenyuma sanii gaafii ammallee si gaafadhu keessa siidaa magaalaa Finfinnee keessaa handhuura Oromiyaa jidduutti dhaabate san eega jissaniin booda hoo siidaa biraatti hafe ammallee ka Dr. Abiy jechuudha maallaqa hedduu itti baasee birrii hedduu birrii Itoophiyaatti baaseetiin of bira tolchee akka footootitti nama lama Hayila Sillaasee fi Minilikiin of bira tolchee kaa'ee jira. San hoo akkamiin balleessuun danda'ama jettee yaadda? Ayee gaafii bareedaa na gaafatte maali jennaan dura ati waan si fuuldura jiru tokko waan ija argitu tokko karaa irraa dhoorguu qabda jechuudha. Siidaa amma dheengadda Hacaaluu irraa dubbatee sababa saniitiif jecha du'e suni siidaa magaalaa Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaa keessa waan dhaabate waa ija Oromoo dura qeerroo Oromoo dura dhaabbateeru jechuudha. Sababa saniifuu isa achi kaasanii jedhan isa achi kaasneetiin ka Abiy masaraa keessa itti ol ijaarate san maali jennaan masaraa keessa nafxanya guuteera Amaara guuteera jechuu kanaafuu waan marsanii achi eegu jiraniif isa Abiyyuma waliin caccabsinee baasnaa jedha san maalii fi san tarsiimoodhaan suutuma suutaan itti deemna dura ka ija keenya afoonu dhaabbataaru hattuu namticha kana ija argu jirru kana dura isa balleessine kan ammoo kan masaraa keessa dhaabate san isuma walii Abiyyuma walii masaraa san keessa balleessinaa jedha. Kanaafuu yoo Abiy masaraa san keessaa bahe siidaan sunillee caccabee burkutaa'ee achi keessaa bahuu qabaa jedhu. Waliin wanni nafxanya jedhame wanni si ka du'ee fi ka jirullee hundi si Abiyyuma walii achi keessaa dhumattee yaati. Hayyee guddaa galatoomii gara gaafiitti aanuutti dabarra. Hayyee ammallee faayidaa Dr. Abiy siidaa san dhaabee jira fakkeenyaaf maallaqa hedduutti baasee akkuma achi keessatti of bira kaa'ee footoo isaa laaleetiin kasalaatuuf illee yoo jiraaten beennu isaaf sagadu siidaa sanillee kasagaduuf jiraachuu danda'a hin beekamu maaliifi Minilikii kana warra akka rabbiitiin laalu faa jiraachuu danda'a. Hayila Sillaasee amma fakkeenyaaf warri Jamaayikaa ni gabbaran ni salaataniif inni waaqa jedhan wallaahi jedhanii inni akka waaqa ta'e kakatanii sitti himan jechuudha. Kanaafuu faayidaan Dr. Abiy siidaa san achi keessa kaa'ee wanni isa fayyadu faayidaan inni siidaa san tolchee irraa argatu maali? Siidaa san erga tolcheen booda faayidaan inni argatu maali? Maal isa fayyada? Faayidaa inni argatu beektaa ilmi wama abbaa kaayoma abbaan itti wareegameef kaayoma abbaan du'eessan bakkaan ga'uuf yaada ilmi jallaan ilmi faayidaa hin qabne jechuudha. Abiy Dr. Abiyin kun ilma Milikii ilma nafxanyaa ta'uu maaliin nu beeksise waa hedduun nu beeksise jechuudha. Maaliifi haatiti ya nugusa torbafaadha konkaa jazbaa haatiti nugusa taatanaan jetteeti maaliif jennaan Minilikii Hayila Sillaasee waan nugusa ta'aniif ilmi isaallee akkuma abbaa isaa san nugusa ta'uu fi tokkoffaa Amaara nafxanyaa gammachiisuu wanni inni siidaa isa achi keessa dhaabee lammaffaa irraa ammoo nugusa taatanaan jette haatiti jedhee kaayoma abbootii isaatii fi kaayoma nafxanyootaa san bakkaan ga'uu fi siidaa san achi keessa ol dhaabe jechuudha. Wanni biraas nafxanyootuma gammachiisee akka nafxanyoonni isa deeggana akka nafxanyoonni isa duubaan dhaabbatanii Oromoo tana balleessa harka jiran akkuma durii san godhaniif kanaaf Amaara waliin ta'ee nufi xufaa Oromoo Amaara gammachiisuuf siidaa san achi keessa dhaabe namtichi kun. Hayyee siidaan suni fakkeenya amma siidaa san dhaabee jira Amaara gammachiisuuf yookaan ammoo nafxanyoota. Amaara keessaallee Amaara guutuu osoo hin taane ka siidaa san jaalatu namuma sirna nafxanyummaa durii san leellisu jechuudha. Kanaaf siidaan sun Oromoo ummata Oromoo irratti miidhaa maal fida? Oromoo maaliif siidaa san jibbu? Oromoo wanni inni siidaa san jibbu maaliifi nututtuqanii madaa durii qabnu irratti madaa sooqidda nu naqu jiran jechuun maaliifi namtichi kun harka nu muree harma nu muree jenosaayidii Oromoo irratti waa hedduu raawwateera. Maaliifi nama tokko yoo akkana akka waan inni kaayoo guddaa waan guddaa Itoophiyaaf dalageeru tokko dhaadhessanii akkana siidaa ijaaraniif Oromoo ni gubatte abbootii dura hawwoonan ta'in ilmaan ta'in abbootii keenya ka dura dhume san yaadatee waan guggubatu kanaafuu Oromoon kanaaf gubate jechuu kanaafi ahara Oromoon maaliifi sooqidda madaa irratti sooqidda nu naqu jira akka nu gubanneeti ofirraa kaaneetiin namticha kana ofirraa balleessinu kanaafuu gubata keenya gubata irra nu daruu jira namtichoon kun wanni siidaa san gadhaabe. Dhiibbaan Oromoo. Amma fakkeenyaaf nafxanyoonni yeroo Jawaar Muhammad yeroo Minisootaa irraa galeeti Bahar Daar dhaqe siidaa waa'ee siidaa aanoleetii fi calanqoo gaafatan jechuudha. Siidaa aanolee jechuun waa'ee harmaaf harka muraa aanoleen irra ta'ame ka Arsii warri nafxanyaa durii jechuudha. Arsii
harkaa fi harma irraa muraa turan achi dhaabbate jechuudha. Siidaa san buqqisnuu osoo siidaan sun buqqifame ni jaalattaa jedhanii gaafataniin. Ati hoo osoo siidaan sun buqqifame yookaan siidaan calanqoo keessatti Harargee keessatti dhaabbateeru sun lamaan sunniin haa diigamuu jettamu akka nafxanyaan jettu kana haa teettuu jetta. Sababa yaadannoo Minilikiitiif jecha hojjeteera Oromoon siidaa san lamaan jechuudha. Siidaan sunniin haa diigamu jettamu haa taa'u jetta. Siidaan hin diigamu irratti dabalamee siidaa dhugaa siidaa guddaa sasan caalu ijaaruu qabna malee siidaan sun hin diigamu. Nafxanyoonni sababni isaan kaayoo isaa akkana jedhaniif akka ummanni Oromoo dhiibbaa inni jenosaayidii ummata Oromoo irratti dalage kana akka Oromoo hin yaadanneef sababa saniifuu akka dalagaa Haile Sillaasee dalagaa Minilikii kana dhossuudhaaf siidaan sun haa diigamuu jette. Nafxanyoonni kaayoo isii osoo humna qabaate siidaa san balleessuu achiifeeti jechuudha. Kanaafuu siidaan sun hin diigamu kabiraa guddaan bangaalota Oromiyaa magaalota Oromiyaa hunda keessatti dhaabbachuu qabu. Maaliif jennaan kaayoon isaanii akkuma ummanni Oromoo siidaa san yaadatee ummata irraa dhume san yaadatee du'aayii seenaa isaanii walii dhaloota irratti dabarsee akka Oromoo hin yaadanneef siidaa san balleessuufidha. Kanaafuu siidaan aanolee fi kan calaqqoo hin buqqa'u hin diigamu kabiraati itti dabalameeti ijaarama malee sun kaayoo nafxanyaati. Kaayoo nafxanyaa Abiyyi silaa akka yaada isaati galmaan ga'uu fedha. Kanaafuu isaaf hin milkaa'u siidaa san hin diigamu kabiraa irratti dabalamee ijaaramuu qaba malee hin diigamuu jedha akka yaada kiyyaati. Ayyee bareedaadha. Siidaa sanii amma fakkeenyaaf nafxanyoonni sanuma irratti ammallee gaafii biraa gaafattii beekta. Siidaa kana wanni isin dhaabdanii fi ummata Amaaraa lafarraa dhabamsiisuu feetanii sababa siidaa saniitiif jetti. Oromoon ammoo nafxanyaa dur harmaaf harka kenna mure akka diinaatitti waan laalluuf jecha siidaa kana dhaabne jedha Oromoon jechuudha. Nu nafxanyaa kanaan dura harmaaf harka nu mure nurratti hin faarsinaa ummanni kun nu miidheeraa jedhaniiti sanii yaadachuuf ijaaranii jetti. Kanaafuu jecha isaanii kanneen keessaa harmaa fi harka keessaniyyuu hin murreeyyuu seenaan kunuu kijibaadha jedhan nafxanyaan. Maal jetta kanarratti? Seenaan kijibaa miti. Seenaan seenaa dhugaati. Oromoon kijibaa waa gadi hin dhaabatu. Oromoo kijibaa waa siidaa tokko gadi hin dhaabu. Siidaa dhugaa irratti hundaa'e. Kan nama zabana san gizee san jiru keessaa hafee namni lola san keessaa hafetu siidaa kana seenaa san nuuf hime jechuudha. Kanaafuu siidaa kijibaa Oromoon dhaabatee kijibaa nama irratti hin duulu. Nafxanyoonni maaliif nuti wanni sirna kana sirna nafxanyaatiin wal dhibu jirra malee uummata Amaaraatiin wal hin dhibne. Ammallee warri akkanatti siidaan kan haa badu siidaan kun maalii haa ta'u jedhan warra nafxanyaa Minilik horteef Haile Sillaasee jechuudha. Maaliif nu Amaaraa waliin turre nagaan jiraatu jira nu sirnaan mormine sirna nafxanyaa sirna nama nyaata harka muraa fi harma muraa sanii mormine malee nu uummata Amaaraatiin hin mormine kana beekuu qaba. Maaliif siidaan abbaa kamuyyuu siidaan nama kamuutu yoo seenaa dhugaa irra hundaa'ee dhaabbatee jiraate yoo nama qabsoo Itoophiyaa kana keessa waan gaarii hojjetee jiraatu taate namni haa diigamu haa badu jedhu hin jiru. Kanaafuu siidaan sun dhugaan gad dhaabate namticha badaa namticha harma mure harka mure. Kanaafuu ummatni keenya haadha abbaa isaanii itti yaadachuuf ilma Oromoo ka achi dhuman sababa maalii dhuman sababa Oromummaati sababa magaalaa Finfinneetiin waan dhumaniif siidaa dhugaan gad dhaabate malee siidaa kijibaan gad dhaabbate miti. Kanaafuu ummanni Amaaraa lafarraa haa dhumatu jetta muree ati sababa siidaa kanaatiif. Nu waa'ee uummata Amaaraatiin wal muggutuutti hin jirru wal dhibuutti hin jirru jenna nu sirna nafxanyaa sanii wal mormuu jirra malee uummata Amaaraa nagaa wajjin jiraachuu jirra. Nagaan akka obboleeyyan keenyaatti wajjin jiraachuu jirra. Uummata Amaaraa haalafaa dhumuu hin jenne nuti sirna nafxanyaa mormine malee. Galatoomi guddaa obboleessa keenya gaafii fi deebii bareedaa si wajjin gaggeessine jedhee yaada. Dhaamsi dhumaa ati Oromootiif qabdu ummanni Oromoo yeroo ammaa qabsoo addunyaa guutuu irratti godhu jira jechuudha. Warri diyaaspooraa hiriira adda addaa godheetiin warri biyyaa ammoo hiriira isaan godhan irratti intarneetii jalaa cufanii waa hedduun sagalee isaanii gadi qabaniiti akkasitti ukkaamsanii yeroo ammaa biyyatti nagaa taateetti jedhaniitiin akkasitti itti fuufuu jiran. Kanarraa hoo dhaamsee ati qabdu ammallee ummanni Oromoo qeerroon kun qabeenya hedduu nu jalaa gubee jedhaniitiin
maqaa qeerroo balleessuu jiran kama nama nu jaalanu nu jala ajjeesanii ka'aniiti qeerrooni qabeenya haganaa barbadeesse inumaayyuu magaalaa dura bareeddu ibiddaan balleessee of jalaa balleessee nullee miidheetiin biyyallee miidhu jiraa jedhaniitiin maqaa balleessuu jiran jechuu warri bilchiginnaa ati yoo kanarraa yaadne ati qabdu ka ati oromoof dhaamtu ka Itoophiyaa guutuuf ati dhaamtu maali? Namtichi tokkoffaa wanni nagaddisuusu ana guddoo namtichi kaayoo amaaraa kaayoo nafxanyoota bakkaan ga'ee jira. Maaliif jennaan OMN haa cufamu jedhan sagalee uummata Oromoo jechuudha. Sagalee uummata Oromoo cufe qabsaa'ota Oromoo haa hidhamu ka akka Jawaar Mohammad, ka akka Baqqalee Garbaa, Hamzaa Booranaa akkanuma Kolonel Gammachuu Ayyaanaa cufa isii warra qabsaa'ota Oromoo gurguddoo warra Oromoo tana hoogganee deemaaruun warra Oromummaa tana akkasii hin cabne akkasii hin banne qabee deemaaruun haa hidhamanii jettee nafxanyoonni halkanii guyyaa abbiyyitti iyyite kaayoo san bakkaan ga'eera. Qabsaa'ota Oromoo hidhee jira. Miidiyaa Oromoo ka Oromoodhaaf sagalee ta'ee bakka Oromoo itti miidhaman bakka Oromoo itti du'aaru waan Oromoo rakkate hunda ibsu jiru cufsiisee jira jechuun namtichi kaayoo nafxanyaa bakkaan ga'e. Ani uummata Oromoo bakka addunyaa kanarra jiru waan dhaamuu barbaadu keessattuu warra Awurooppaa jiru biyya Ameerikaa biyya gurguddatte kanneen jiran qabsaa'onni Oromoo jechuun ka bakka Jawaarii bu'aniiti amma Oromoo kana geggeessuu jiran. Kanaafuu an dhaamsa tokko isaaniif dhaamuu qaba. Dhaamsa qeerroon biyyaallee iyyachuu jiru. Kanaafuu hoggansa tokko hoggansa Oromoo tana marra'ee hoggansa Oromoo tanaan deemee tarsiimoo fi karaa akka Jawaar duretti masakaa turen san masakee deemuun kanaafuu hoggansa tokko akka gannuu dhaaban akka gad dhaabanii irra walii galanii miidiyaadhaan nuuf ibsan kana uummata biyyaalaa kana gaafadha. Kanaafuu qeerroo Oromoo abbiyyi kaayoo nafxanyootaa bakkaan ga'ee jira. Miidiyaa Oromoo cufsiisee jira. Kanaafuu nuti lama hin garboomnu lama hin duunee jirra. Maaliif jennaan Jawaar Mohammad nu jalaa jedhan uummata Oromoo qeerroo biyyaa namtichi kun dura irratti rabbii fi uummata kiyya abdadha jedhee biyya gal adda fuudhanii dukkana keessa mana dukkanaa keessa mana qorraa keessa hidhaa taa'uu jira. Kanaafuu qeerroo Oromoo tokkoomee isiinuu haguma guyyaa lama sadii iyyitee mana galti jettee amaarri nafxanyaan akkasii hiisifte jechuu. Kanaafuu qeerroo hagamaa biyya alaati biyya keessaallee cadhinne kanaafuu tokkoomee nama kana nama nuuf jecha qabsaa'ee nuuf jecha riba dhabee nuuf jecha nyaata jiruu bareedaa dhabeetiin biyya galee qabsooteena oofuu jiru kan amma hidhaa keessa jiru kan tokkoomne waan dalagamu hunda dalanneetiin akka nama kana hidhaa keessaa baanu dhaamsa qeerroo biyyaatiif qaba jechuudha. Gaafii isa dhumaasii qaba. Qeerrooni sababa Haacaaluu Hundeessaa Itoophiyaa keessatti biyya Itoophiyaa amma jedhamtu tana ta uummata Oromoo ijaan arguu dadhabdu tana keessatti zulmiidhaan yookaan miidhaadhaan ajjeefame. Sababa isaatiif jecha gadi bahanii magaalaa Shaashamannee keessatti ammallee magaalaa garagaraa keessatti Oromiyaa guutuu keessatti waa baay'ee balleessan jechuudha. Akka Jimmaa fa'a Shaashamannee keessatti ammoo irra caalaa waa hedduu guban jechuudha. Kana qeerroon waan kana gooteef badii guddoo qabdi jettee yaadda moo dhugaa qabdi jettee yaadda? Akkamii fudhatta waan qeerroon gubde kanarraa? Qabeenya gubate kana dhiiroo nuti biyya Itoophiyaa san keessatti abbaa qabnu nama nu birmatu qabnu nama nuuf haasa'u hin qabnu. Maaliif jennaan namticha Oromoo ka Amaara keessa qabeenyi haga biliyoona meeqaa kan laakkaa'u biyya Amaaraa nafxanyaa keessa biyya Amaaraa keessa jalaa gubate namni tokko irraa hin haasofne. Kanaafuu qabeenya Oromoo oppiidiyoon nafxanyoonni walii taateetiin Shaashamannee dhuftee qabeenya bade sana deebisuu qabdan. Qabeenya bade sana yoo hin ijaarre biyya kana keessa nagaan jiraachuu hin dandeettan jettee qeerroo doorsisaa ture. Gaafii qeerroon jecha bareedaa wayii deebisee jechuudha. Nu qabeenya keessa akka jiru akka dura itti ta'e san caalaa bareechinee isinii gadhaabna. Lubbuu mucaa kennaa lubbuu artistaa Haacaaluu kennaa tokko nu deebisa nuti qabeenya keessa isinii deebisnaa akkasii afaan qabattee achi yaate jechuudha. Kanaafuu dursa silaa qabeenya irra lubbuu ilma namaatiitu silaa dursa kaawwannoo argateeti akkasii irraa haasa'uu qaba. Kanaafuu lubbuun ilmaan Oromoo simbirallee lubbuu simbirallee hanqattee namni ilma Oromoo kana karaarra ciibsanii karaarra qalanii hidhanii hixaaran kanatu sila bakka argata jennaan
qabeenyi lubbuu Oromoo ta'eeti qabeenyaaf akkana haasoftee dhamaa jirti nafxanyoonni jechuudha. Kanaafuu miidiyaa Itoophiyaa keessa jiru ka'ama miidiyaa mootummaatiin qabatee wanni isaan gabaasu jiran qabeenya gubate kana jechuudha. Qabeenya gubate qeerroo Oromoo hin gubne hijiba maaliif jennaan uummata Oromoo maqaa ittiin balleessu malee qeerroo Oromoo waa hin balleessu. Qeerroo Oromoo karaa cufee sagalee ofii dhageessifate malee qabeenya kana inumaa hin gubne jedhan sirna nafxanyaa maqaa ittiin Oromoo balleessuudhaaf gana tarsiimoo nu baasteeti itti wannoo nu godha jirti. Kanaafuu qeerroon badiin qabduu jettee yaaddatte? Qeerroon badiin qabduuyyuu. Galatoomii ayyee guddaa galatoomi siin jenna obboleessa keenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.